amma dura tapha gisee galu siif gala siifin galchaa dhiisi. Ammoo firoon meeqaan taphatta? By the way, ani ilaali nana geeffadhaa tura seera isaan seerri isaa anaa fi si waliin beenu jechuu arra wal argine qumaara irratti qarshii dhageessina. Akkas gaarii qarshii dhageessin hin dhiisu qarshii taganaa dhiistan jechuu. As bira sabummaan hin jiru, firummaan hin jiru, wanni takka hin jirtu jechuu. Akkas dura akkas. Ammaan dhibbaan deemna. Dhibba takkaan hin xiqqaanne dhibba lama godha. Hayyee akkee umuseena amma deemayyee wal keessa godhe. Ayyee eessaa feessu qaama? Yessii fi kana harka lameen wal keessa bawwazi jedhama amma wal keessa bawwazi. Harka lamanii bakka yessiif oolu kana noo kana tuqu. Lameenuu wal maddii tuqi wal maddii. Umuseena yessii kophaa gangalatu jira wal keessa. Yaa akkanadha. Yessirra dhaabuu qabda. Gisee dhaabbatu yessirra dhaabbata. Sammoota gangalchitee dhaabdee yessirra dhaabde amma yessa itti deebista sammoota. Sigalee harka lamaan wal keessa gangalchitee sammoota yessi kophaa isii fidda. Okay, amma gangalchitee yessa amma dhaabbi. Amma dhaabi amma lakkoomsa yaamnaa jechuu akkatti. Okay, amma lakkoomsa yaammadhu firoo. Afur. Hayyee ani sadii yaamaa umuseenaatiyoo. Hayyee deemiti yessa tan akkasuma dhiisiti lakkoomsaa san gattuki. Eenyuuti ani meeqayyaan? Afur waamta. Sadii yaame malee abbuu haa dafaati qarshii. Sadii waamta maki. Eegaa gabbaaree nama saatin taate. No, ani bari osoon sittiin himu jiramsaniif okay maallaqa kafalaa gaa daddafaati. Ammas gisee nyaadamtan harkaan daddafaa. Olsii darbinaa haadha seenaa hidhatti galle. Olsii ana asirra taa'isii kennuu hin danda'u kaa. Wallee waan akkanaan ta'u mormusina. Meerre kaa akkamitti sii kennare? Museena akkamitti hin dandeenye? Ayyee haadha firoo kaffali mee 400. Kaffalaa waan akkanaan danda'amu gaalaa. Isinitti himee bara guduraatu. Kiu jechuun amma kaamili qunkee. Isinitti himee bara Oromummaa waan takkas maddiin jirtu isin jee namni qumaara gisi taphatu ni beeytanii miti. Bakka just qumaara fataa nam godhu kaffalaa gaa 200 Akkamitti kennare ani koo amma yoon gadisi tuquun keessaa baasii kameeraa minaamin naan jedhaa bar guddisiin xiqqeessiin naan jedhaa. Ayyee ati dhiisitii nama gadii keessaa nurraa kafalaa anaaf haadha seenatirra. Onnee tokko nurraa kafalaa 100. Isinitti himeen ture osoo. Okay, sii kaffalaa. Eessarra tuqeensii kennamaa bakka jedhu kan. Gastii xiyyaarra tuyta malee. Hayi keessaan qabu kaan. Laa ilaaha illallah. Osoo keessaan qabaatiin na nyaachuudhaaf waan hin taphatanii. Museena hin taphatu dhiiseen jira kan tana silaa nyaadameellee akkanumatti kana laaka mataa na dhukkubsu jiru yoo nyaadamees akkanumatti jechuu. Onnee kanniif haadha firoon irraa antini haa jettu. Barsiisaan suuta waa nama barsiisuu qaba bar. Mana mubaarakillee akkatti barsiiseetiin achumatti duraala meeqa nyaadamee bee. Tuttuqa amma dafaateeti yoon asumatti illee isinirraa nyaadhe. Ara onnee tokko kennaa fi Oromoo namni 500 keessaa namni uumamaa qabdan hin jirtanu. Bakka tiktookii koo deemee dileet godhaan. Haadha firoo kenniif. Wallaa haadha seenaa keessan qabu. Hin taphadhu. Ani hin taphadhu dhiiseen jira.
Dhiisee galatuma. Nama dhibba shanii sagaltamii tokko kana keessa namni onnee takka onnee lama kennu hin jiru nurraa kafalaa. Anaafaati seenaa hidhatti galleerra. Astamaamaኝ አይደላችሁም የቃልች እኮ ነነጌፈዳ ኢስለሜን አስተማማኝ ሚትጄ አከሚ ኦኬ አማ ረኮሚቲ ኢሲን አማ ኦሜ ሜሚ ያዱ መከይሰኑ ኢሲን ስታይል ከይሰኑ ነተመቼ ኢሲን አማ ነምኒ ከፈሌ ሰሙድ አንተ በዴትን ጊዜኛ ደሞ አን ኢሲን ከነ ደፋር እንዴ አትለይ ፍረስ ጃለቶ ቀባቴን ከስት ስራ ከፈላን አረ ንራ ከፈላ አይዳና ማፍደነ እንደምኖ አንበር ቃተን ቲክቶክ አዲስን ቤክታሜ ወላይ ካነን ኬሳ ቀበዳ ዶክተሪን እንጠበቺሳ ቱረ ጊዜ ኤኙ ወጅን ቱረ ነው ሜቃን ጠበታ ቱርተን ነማ አፍሬን ፊጣንዴ በጉመን ኛተሚ ሲላ ኦሙሲን ኛተሚ እንቀቡን አንጀት ነኛተኒ በላቱ ወቱሬ በጉመን ነኛቲን ሲኒስ አመኛ ኦሮሞ ዳከና በቃ nama dhibba taa'ee ilaalu jiraame himadhaa ka'itti. Ayran nurraa kaffalaa dhibba lama lama onneedhuma lama nama nuu kennu dhabuun keenya ammaa sheemiidha wallaahi. Tuwwi jechuun ammatti ijoolleen kan koo aslan ana kan na hordofu ijoollee biyya Arabaati waan ta'eef nurra laalina akkana kunoo Alikoo galatooma ulfaadhu wallaahi. dhibba lama jechuudha. No dhibba afur jechuu haa immoo firoollee. dhibba lama anaa faadha seenatirrallee kafalaa. Viidiyoo as ba'a. Bakka kinoo aliin galatoomi alii kafala nurraa. Isin firan qabda waan ta'eef isin hojii taphachuu hin danda'u isin nyaadheetiin jira garuu firan qabda akkam goonaree amma. Ali wallaahi galatoomi ulfaadhu. Isiin immoo dabtan lakkoofsatti waan ta'aadha seenaa. Wallahi hin beeku ammaaniif ummuseena silaaban namni beeku qabu namni shakkuu qabu ummuseenaadha. Ummuseenaan achii gattuuti garuu isin argitu hundinuu wal qixa laallaa sirrakka wannichi gara gaggaleeti lakkoofsa fida waan ta'eef namni beeku hin jiru. Abbaa carraa. Okay. Abbaa carraatirra bu'ate. Ayyaa amma. Abuunatti bu'uuran uummanni. Fira arganne kuno dugda keerraan dhufan isanu. Hayyee okay. Mee ammas godhi ummuseena. Hayyee. Amma eenyu nurraa kaffala ree nuti uummata miskiina. Amma maalin tuqamaa? Yes fi kana wal keessa godhi bawwazi wal keessa. No. Wal deebisi. Yes irra dhaabda gisee dhaabdu ummuseena. Irratti dhaabeera maal? Hayyee yaammadhaa lakkoomsa. Yaammadhaa kaa. 10. Kudhan hin qabu wannichi akka jaati. Yani ቆንጆ ቁጥሪ dhaggeeffadhaa gisee hamtan takka irraa hanga ja'a ቁጥሪ fe lakkoomsa feetayyaan tammalee kudhan hin qabu kudhan hin qabu. Hayyee kana jaallanna saniif hedduun feenu. 5. Ayyee ummuseenaan shi oh my goodness ayyee ummu firoo Lama. ani afuriin jira ummuseenaa lakkoomsa gattuqe amma lakkoomsa gattuqe. Meeqa waamte maakeet? Okay tokkoon harkan ani asran hin harkanne bakka ja'a lakkoomsi harka agartanii wajjaa deebisee ammas wal keessa godhi. Okay. Ani afur yaameetiin jira. Tokko. Ummuseena ayyee gattuqe. Harkatti kaffaltan amma. Ayyee annin kafala kunoo dhibba takka. Haadha biroo kaffal. Kan birooksi godhaa. Mana sirraa callisu. Haadha biroo viidiyoon as ba'iiti uummata kana dhusirraa haa kaffalan waan hin beeku waan. Ummuseen agartee wanni uummata. Narraa kafalaa maqaa kiyyaan namni tokko onnee 100 narraa kafalaa. Amma kaarra kadhachuun ka. Jilbiinfadhee. 100 fedhu 200 sirraa haa kaffalu haadha biroo. Biloo kolgochuu viidiyoon as baatee kadhachuu lama keessaa tokko filachuu. Guys, tapha kana garuu gisee taphattan gana
Yaa Bibi aide gale. Narra kafala nama dhibba jaabdii damii lamaa kana keessaa firan qabu. Habibti Muniira narraa kafali. ayfadha. maaki dhibba lama guutu manni si himaa jira. Nama dhibba jaha fi 46 kana keessaa fira dhabuu kiyya Uummanni miskiina. si himaa jira. Bar uummanni Dhibba narraa kafali. giiftar baay'izawee giiftaroonni keessan dhufanii miiranii seenaa 200 kan nambar malee dhibbaan taphachuu turre bar duraan. Hayi. Allah. Dhibba lama nurraa kaffalanii. Haadha firaas bayi waan idaa sirra jiru as kaffalini. Hayi. Narraa kafala ati seenaa namni Fexaari. kadhachuun amma ka. Ayyee adabbi fudhadhu haadha firoo. Uummanni kun garuu uummata Asuma viidiyoodhaan harka ol qabee ijoo dalaa'ee firan qabu. kunoo baay'izawee Kafalani. 200. Ali galatoome wallaa. Dhugaadhaa kan nani dhugaadha. Garuu uummata kanaaf feemata haa isiiseen isiniin jiru isin dhageessanii bara. Honoraa bu'aata akka haadha. Uummata kan. Ali wallahi galatoome ulfaadhu. Ay haadha firoo. Maaliif haati firoo adabbii haa fudhatu barri hin ariifatte. Bawwazi umuseen amma. Ayyee as baanee adabamnaa namni fira hin qabne kanaan booda fira waammannu waan Umuseen ta'eef. wal keessa yeessa ornoo walii wal keessa godhe. Ayyee. Adabbii qabaan. Namni fira hin qabne adabbii qaba. Ani lakkoomsa 6. Waame haadha firoo as baatee adabamta. Shan. Gaayis hundi keessanuu alii foloo godha. Lama. Koppiliin kisheer nu godhaa firri nu fadhu. Umuseen ati meeqa yaamte? Ani lama waame. Hayyee gatte. Hin arganne. Fuula akkana dhaasa. Okay, eenyu isin lameenuu harkanne ilaa bawwasi lameenuu. Wanti hin arganne. Haa dhuftu obsa. Ammasitti sheer godhadhu haadha firoo. Yoo fira hin qabaanne inshaallah as baatanii adabamtani. Wal keessa godhama. Mee Museen araan kee deebisi wal keessa immoo. Hayyee dhaabi amma. Ani lakkoomsa tokko. An afur. Ja. Maakina sadee buusa. Haa jara gudguddaan dadhaba malee asiin iddaan ni nyaata gaayis dafa. 200 gabbu'a. Museen dhaabi osoo maallaqa fayyan kan inni eessatti walitti onneet. Hai meeqa waamte ati? Meeqa? Tokko waamte argattee haadha seenaa. Tokko waame gaarkadde. Tokko waamte tokkotti lama deebi'ee ture bar. Tokko Egaa duba yaame harkadhe. Gaayis harkadhe bar maltu isla. Naa kafalaa gaamma. Maaki Adaraa ati seeraan. qoyamee hin dhufaa siin kaffala. Habibti. Eenyu eessaa dhufan? Kaffala. Muuzi Ara akkana. Ummu seenaa akkanatti nama kasaarsuuf deemnu ofirraa dhiisaan keessaa miliqa. malee milik baadha firoo. Namni nurraa kafalu sii kafalee biraalii narraan kafalu. Sheer godhadhu amma sirraa aliin deeme khalaas. Hai aliin deeme bar. Ara dhibba tokko dhibba lama nurraa kaffalaa. Dhibba tokko maali? Dhibba 2 isinirra jira olii gara 400 isinirra jira. Rabbal aalamiin. Tiruu galatoomi wallaahi amma eenyurraa kaffaltee tiruu. Bareedduu si Anarraa kafalaa kaa. Ummu seenamu anarraa kafalame.
Umuseenaa dha. jedhan ijoolleen. Ara nurraa kaffalaa. baay'izawii gaa'e. Sirriitti nu iyyi giiftii kun. Arish takalaa waa takka akkanatti gisee geema kana taphattan waan biraatti namaa dhiisu dandeessan garuu baay'ee 200 hafa. Allahu akbar turuu Ha galatoon. dhibba afurii. Haa eegaa 200 Dhibba lamaan deemaa jira. Kan 200 bar. 200 bara maal Ayya dhibba lamaa itti nu guutaa piliis. Dhibba lamaa itti nu guutaa. Sheer godhadhaaf achama dubbiin jabaatte. Link share nu godhaa firri nu ka dhufu waan kaffallu keessaan qabna ni faati firoo miskiina. Ayy. Sheerii koppiliinkii nu godhame. Koppiliinkii kolfaan Wallahi du'ee. galatoon ulfaadha. Isiin namarraa kaffaltillee namni hundaafuu 200 nurra jiraane. 200 jedhu warri koomentii wallahi laakiin paaworiin keessan paaworii miti. Ara kaffalaa nurraa kaffalaa fira nu taa'ame fira. isin duraa jeetin akkama oobsaan isin dhaggeeffatu jira malee bikka biratti amma bixibbixiidhaan wal namni gisee nyaadhame guma san xaq Dhibba lamaa nurraa kafalaa. Dhibba lamaa nurraa kafalaa yaa Oromoo. Bar bixibbitii buusarraa shuggutii obsika. jalaa miiqaa itti isa gaayis osuma isin argu maakii yaada kumaaraan anjaata Kan hin jedhu. Ara 200 nurraa kaffalaa. 200. ay faxaare aboon aaruuf hin deema gaa maali sana fooloora Ara meeqa kaffalaa qabatanii fi fooloo dila kana keessaa 200 nama isinii kan akkamii dhabdan ani hin beeku wallahi. maakiin aartii jirta kaa okay jabaadhu takka Wallahi turuudhuma kana malee fira hin qabnu bakka tokko tafee onnee tokkotti nu dabale turuyyee. shaqaladhee dhibba takka shaqaladhee nayyeetti Kiiruu galata. Sisi nyaanni deemtaa maatii. Laa ilaaha illallah. Wallaahi wajii bakkeerra. Irreessu jirti qo'as dhiyoo dhufte ol harkisna deebisne. Meelli argitee osoo giseen jalaa miliine maal qaba? Wayi. Qabii ol deebisi makii qabii ol deebisi ol jalaraatti. Ol deebisuu qabna. Hojii isii argitanii makii waan isin goote. Kanaayyuu kadhaa meeqaan arginee filana garuu nu mo'atti waan ta'eef. Didde ol dhufu. Ta'e ol harkisi qabiiti. Diddanii bakka. Diddee. Haadha seenaa deemi taphadhu kaleessa qaayoo nama argite. Bakka haadha firoo. Miliqi haadha firoo. Miliqi fira hin qabnu. Ayyee. Ash. Nagaan oolaa. Akkana kuno. Yessi irratti dhaabbate. Ayyee. Bakka asinitti haa tolu nagaan oolaa. Maaki. Laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah. Akkana wayya jettee. Kottaan absitu taphata amma. Tiyyuudha lakkaan tiruun siin jedhaa ture. Wallaahi tiruudha ayyuu malee ati tiyyuu qofaa miti. Laa tiyyuutu hin taane tiruudhuma ta'uu qabdaa jedhe. Indee maal abboo? Fira dhabneeti fira nuu taate bar. Nama lamaaf maal jedhama silaa afaanin wallaale. Wabii taate bar haadha firootiif haadha seenaatiif galatoomi ulfaadhu. Ciao bakka nagaan oolaa. Warra as jala jirtan asumaan gama yuutuubii kan kootii deema piraankiin hin gadda maakii irratti hojjedhe laaltani. Isigaa
هاي قاها بقى عرفنا ما عرفنا ساعتين وديمي maqaa isaa eenyu haadha seenaadha kana jala yoo gadi seentan asumaan argattu immoo seenaa uma jedha akkuma tiktookaa kan bakka ijoolleen si ilaaluuf qophii xumuranii jiranii maakii sichi raftammoo laala sichi hin rafnu kaane kala sa'aatiin meeqaa achi guyyaadha wallaan qoyaamee maakiin kan natti himte amma kan suuraa irra kaa'atan sanarran kaa'adha an duraanuun beeku lakkaa miskiintittiin calliseetuman mee deebisee ilaala akka duraanii sanan fiffiigamoo kana takkitti